sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata guraandhala 13 bara 2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun diddaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru laalchisuun namoota bakka garaagaraa haasofsiifne isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Michuu Lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin garuu duuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Oromiyaa keessatti gabaa lagachuudhaan mormii ofii dhageessisuun guyyaa kaleessaa irraa eegalee itti fufee jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanee cunqursaa fi dararaa inni ilmaan Oromoo irraan ga'aa turee fi jiru kan nuffee uummanni yeroo garagaraatti bifa adda addaatiin mormii dhageessisaa tureera. Ammas itti fufuudhaan qabsoon haga bilisummaatti jechuudhaan sirna mootummaa wayyaanee irratti mormii gochuu irratti argama. Haaluma kanaan mootummaan kun sabboontota ilmaan Oromoo sababa Oromoo ta'anii fi Oromummaaf falmataniif mana hidhaatti guuraa tureera. Namoota Oromoon dhireessaa akka ofiin murteeffatuu fi biyya isaa irratti akka abbaa ta'uuf falman waggaa 27 darbanii kaasee mana hidhaa keessatti guuruudhaan kan mana hidhaa keessatti ajjeesee kan qaamaa hirrisee akka hin taanetti dararaa turuun ni yaadatama. Hidhamtoota kanneen irratti murtii dabaa haga du'aa fi umurii guutuu itti murteessuudhaan kaanis murtii malee dararaa akka jiru namuu quba qaba. Dhiyeenya kana mootummaan wayyaanee hidhamtoota siyaasaa hunda akka hiikuuf waadaa galus haga ammaa hidhamtoonni siyaasaa kumootaan lakkaa'aman mana hidhaatti ukkaanfamanii jiru. Haala kana mormuudhaan uummanni guyyaa kaleessaa guutuu Oromiyaa keessatti mormii isaa dhageessisaa ooleera. Tibuma kana waraanni mootummaa wayyaanee uummata kaambii Amaaressaa keessa jiran irratti dhukaasa banuudhaan lubbuu namoota hedduu erga galaafatee uummanni ajjechaa kana balaaleffachuudhaan mormii gabaa lagannaaf qophaa'ee kan ture bakkoota adda addaatti hiriirri mormii gaggeeffamaa ooleera. Magaalota Oromiyaa kanneen akka Shaashamannee, Amboo, Buraayyuu, Sabbataa, Naqamtee, Jimmaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti hiriirri mormii gaggeeffameera. Hiriira kanarratti waraanni mootummaa wayyaanee bakkoota tokko tokkotti balaa geessisuunsaas dhaga'ameera. Barattoota yuunivarsiitii Jimmaa akka malee reebuudhaan namoonni hedduun mana yaalaa akka jiran maddeen keenya nuuf gabaasan. Akkasuma guyyuma kaleessaa kibba Oromiyaa madda walaabuutti uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan lubbuun namoota 6 akka darbes dhaga'ame. Diddaan gabaa lagachuu fi hiriirri mormii kun guyyaa lammaffaaf har'as bakka hedduutti gaggeeffamaa ooleera. Mormiin gabaa lagannaa fi sochii geejjibaa taasisuuf waamichi guyyoota 3f taasifame har'allee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hojiirra oolaa jiraachuu maddeen nuuf himan. Waamichi lagannaa gabaa guyyoota 3f taasisuuf tibbana karaa miidiyaalee hawaasaatiin akkasumas magaalota tokko tokko keessatti waraqaan raabsamaa tureera. Lagannaan gabaa fi geejjibaa kun hidhamtoonni siyaasaa marti yaa hiikaman ajjechaan humnoonni mootummaa wayyaanee uummata irratti taasisan haa dhaabbatuu fi namoonni ajjechaa raawwatan seeratti haa dhiyaatan dhimmoota jedhan sababa godhateetis jedhameera. Oduu keenyatti aanuun magaalaa Harar mooraa kaampii Amaaressaa lafa lammiileen Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqaafamanitti dahatanitti dhukaasa raayyaan ittisa biyyaa baneen lubbuun namoota 6 battalumatti kan darbe yoo ta'u hedduun rasmiidhaan gahuun himame. Madrakoo kanas jalqaba konkolaataa wal harkisee Finfinnee irraa gara Somaalee imalaa jiru poolisoonni Oromiyaa fi qeerroon sakattaamuu qabaataa wayita jedhan battalumatti humni waraanaa achi dhufeensaa hin beekamne rasaasa itti gadqabuun uummatatti roobsuu akka eegale maddeen keenya nuuf gabaasan. Mooraan poolisoota Oromiyaatiin eegamaa ture raayyaa ittisa biyyaatiin battaluma marfamee roorroon hammaannan baqatanii akka ba'anis uummanni ni dubbatu. Somaaleerraas baqannee gara na dhufnee ammas baqarratti baqee nuuf dabalame
Qaama mootummaarraas namni nuuf birmatee hin jiru jedhu jiraattonni. Dhimma kana ilaalchisuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa furmaata tokkollee kan hin taasifne yoo ta'u, uummanni garuu haala yaaddessaa keessa akka jiru nuuf gabaasaniiru. Dargaggoonni konkolaataa meeshaa kontirbaandii fe'ee gara Somaalee imalaa ture qabanii akka sakatta'amuuf wayita gaafatan warri konkolaataa irra turan bilbilanii humna waraanaa waammachuudhaan dhukaasni akka eegales odeeffannoon arganne ifa godha. Mooricha eegaa kan turan poolisoonni Oromiyaa akka raayyaan ittisaa mooraa hin seenne wayita ittisanitti kallattiin gara poolisoota Oromiyaatti dhukaasuun poolisii Oromiyaa tokko ajjeesanii tokko madeessan jedhu maddeen keenya. Mooraa Hamaaresaa keessa lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaafaman hedduutu jiraata turan. Amma garuu namoonni dhukaasa sana miliqanii keessaa badaniiru, kaanis baqataa jiru jechuun maddeen yaadanuuf kennaniiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiilooheerzii 17,840 irratti isin darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessee Jaalabdii Bilisummaa ture. Horii buli jenna. Sagantaan keenya akkuma cufetti jira. Kanatti aansuun Jaal Qalbeessaa Dhangiyaa oolmaa Oromiyaa guyyaa kaleessaa isin biraan ga'a. Ammas nu waliin tura. Awwaala kan qooda bullee uummangaa bu'iitti eekeetooti raaqaeetiin falmatu dhaabahee alaabaan to'aa mul'attu hambelebele cilaawee. Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Egaan haala oolmaa Oromiyaa kaleessaa farraa duula uggurtii gabaa lagannaa fi diddaa uummata Oromoo fincila xumura garbummaa irratti maal akka fakkaatuu fi maal keessa akka jiru qabannee dhiyaanneerra. Haaluma kanaan oolmaa magaalaa Naqamtee jaalmichuun bilbilaan haasofsiisee jira. Sana isin waliin dhaggeeffannee walitti deebina. Mee haala oolmaa magaalaa Naqamtee guyyaa kaleessaa akka nu ibsitaniif isiniif bilbilee mee guyyaa kaleessaa magaalaa Naqamtee haala kamiin oolte? Kaleessa magaalaa Naqamtee ganamarraa ka'ee wantoonni hundi karaanis akkasumas manneen daldalaa hundummaa ture. Achi booda fi qeerroon hundi magaalaa keessatti walitti qabamuun yaada tokko tokko erga mari'atanii booda magaalaa keessa deemanii taappeellaawwan dogoggoraa tokko tokko erga buqqisanii booda dhaadannoowwan garaagaraa jedhamaa ture. Achi booda sirboota warraa siraa hedduutti sirbamaa oole. Ayyee. Hanga galgala lakkiriitti haaduma kanaan oole. Mee dhaadannoon guyyaa kaleessaa dhaadatamaa ture qabiyyeensaa nuu kaasuu dandeessaa? Qabiyyeen isaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo waan ture tokko malee haifamanii ajjeechaan nurraa dhaabbatu waraanni yookiin makalaakaan Oromiyaa keessaa bahu daangaa keenya nuufaan nu fayyadamu akkasumas sossobbaadhaan nu bulchuun foolleewwan sobaa viidiyoon yookiin wayyaaneen ofii ijaarsa kun hundi nurraa dhaabbatu kan jedhu jechuudha kaleessa. Ayyee mee akka nu sooshaal miidiyaa bakkee garaagaraan hordofaa turetti foolleen magaalaa Naqamtee keessatti akka mormamaa ture dhaga'een jira. Mee foolleen kun maaliif akka isaan mormaman kan ta'e? Foolleen kun jalqabarraati qeerroo yaa'e kanaaf haasaa jechuun yaalanii turanii hiriira kam akka hin goone waan kam akka hin dubbanne sagalee kam akka hin dhaga'amne jedhaa turanii. Ayyee. Akkasumas poolisoota waliin wal ta'uudhaan keessattuu sagalee guddeettuu poolisoota irraa fudhatanii hanga san uummata yookiin qeerroo walitti yaa'e kanaaf akeekkachiisaaf gorsa kennuufaa yaalaa turanii. Walumaa galaa hojiin isaan hojjetan hojii diinummaa fi hojii warraa isa qeerroon godhaa jiru wal fakkaatu waan hin taaneef waan jibbisiisaa waan balaaleffatamuu qabudha. Walumaa gala kallattii wayyaanee irra dhaabbatanii kallattii viidiyoo irra dhaabbatanii waan isaan dubbatanii waan isaan yaadan hundi jechuudha. Hayyee egaa magaalaa Naqamtee uummanni hedduun bahee akka inni dhaadannoo godhaa tures quba qabna. Gareen biraa
jechuun garee amma foollee jedhu kun uummata gidduu seenuudhaan Baqqalaan fa'aa dhufaa jiru. Kanaafuu dhaabaa jedhaniillee akka uummata sossobanii boodarra immoo akka qeerroon isaan kanarra aanee isaan of gidduutii baasanii jira. Inni kun hagam dhugaadha? Dhugaadha kun jalqaba isaanii garee tokko tokkotti baafatanii turanii garee sun rajaalaa jechoota mukoollee kanaanii booji'amanii waan mataan jedhan godhuu yeroo duraa booru as keessaa uffata gaddaa uffannee ijoollee kun ofii uffata gaddaa uffatanii jiru baay'een isaanii gara ijoollee sadii magaalaa ta'uutti booda uummataanii garee isaa wajjin jiru kanaan booru uffata gaddaa uffannee as keessa oollaa uffata gaddaa mul'isnee magaalaa kana oolla jedhanii xiqqoo garaagarummaa xiyyaa fudhanii kan jaallu keessatti immoo hiikamanii karaa jiru Baqqalee waan ta'eef maallaqa walitti buusaa magaalaa kana qulqulleessineeti daangaa isaa kana dinnee dhufaatii isaaniitti finfinnaa booru uffata adii fannee yaana amma waa gammadeera waan ta'eef gammannee jira waan ta'eef jedhanii ergasiiti garee viidiyoo garii lammaafaa jedha hiriiranga jedhanii qeerroo walitti qabanii laltuufaa tokko ba'aa turanii booda qeerroowwan kaannoo jira boodaan booda dhaadannoowwan keessattuu jechoota kana tuqanneen ga'ulaaleffatu gaaniiru Baqqalee ba'aan kan jedhaniitti sobaan boolleen sossobaa jedhan maal jedhanii akkasitti balaaleffachaa turan. Meegamee amma akkuma beeknu obbo Baqqalaan fa'aa nu ba'uun isaanii nuuf waan guddaa fi waan baay'ee nu gammachiisudha. Haa ta'u malee qabsaa'onni haqa adda bilisummaa Oromoos ta'ee uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo jalatti shakkamanii himata gudguddaan himatamanii murtii umurii guutuuf du'aatti murtaa'e keessumaa shamarran akka Dirribee Ittaanaa fa'aa Abbaachuu Margaa fa'aa Hawwaa fa'aa Caaltuu Taakkalee fa'aa hedduutu jiru. Mee egaa namoonni tokko ba'anii OPDOnis ta'e mootummaan wayyaanii afaan faajjii uumuuf uummata duubatti deebisuuf yaalaa jirti. Maal gochuu qaba qeerroon itti gama keenyaamsaa? Kun akka waliigalaatti hidhattoonni siyaasaa Baqqalee fa'aa qaamni dhaabanii bahuun isaanii kan nama gammachiisudha. Haa ta'u garuu Baqqalee fa'aa bahuun fa'aa hidhattoonni hundi bahuun fi lamaan siyaasaa hundi tokkollee tunasiin hanga bahutti akkasumas dhaadannoo irratti illee kaleessa jedhaa kan turan Baqqalee fa'aa bahuun gaaffii Oromoo kan deebisu osoo hin taane gam tokkoon isaanii kamuun gaarii ta'ee garuu gaaffii keenya waan hin jedhineef hidhattoonni siyaasaa hundi hanga hiikamanitti achi boodas immoo hanga bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti qabsoo kalitti waan ta'eef wantoota isaan ofumaa hidhannoo ofumaa kan deebii waan hin taaneef yeroon bakka hundaayyuu hanga dhumaatti falmachuu qaba hanga bilisummaatti falmachuu qaba malee wantoota taasisan xiqqoo ofumaa godhannee ofumaa deebisan kanaaf wanti deebii jedhameefi salphii qabsoon dhaabbatu tokkollee qabu. Ayyee dhaggeeffataa keenya yaadni biraa yoo jiraate guyyaa booruu yookiin yeroo biraa asitti deebina yaada keef baay'ee ulfaadhu galatoomi siin jenna. Akkasuma kan magaalota baha Oromiyaa Harargee keessaa bilbilaan dubbiseera. Guyyaa kaleessaa akkuma tu dhageesse labsa qeerroon bilisummaa Oromoo ji'oota muraasa dura labse wal qabateesi murtii qeerroo bilisummaa Oromoo tibba kana fudhataa jiruuni daldalti ugurtiin gabaa wayyaanee irraa akka cituu fi keessatti immoo magaalaa Finfinnee akka hin seenne kan jedhu ture. Isa kanarratti dabalatee immoo hiriirri guddaan akka godhamuu fi hidhamtoonni siyaasaa kanneen hafan kanneen mana hidhaa sana keessatti umurii guutuun faatti murtaa'ee jiru akka bahaniif dhiibbaan akka godhamuuf qeerroon murtii murteeffatee itti seenee ture. Inni sunis hin biratti maal fakkaata ture guyyaa kaleessaa? Bakka garaagaraatti magaalaa isaanii gaafanii dhiigaan galantaa'ee baanii jiranii. Silaa gaamma namni hedduu namni nama dhageeffatu hin jiru beekte. Haala jiru uutanii oolan silaa magaalota gurguddoo seenuu qabna turre suuraan akka jennee raawwannee nuun mijjoone. Magaalawwan isin kaleessa keessatti akka baatti magaalaa akka Hararbaa seennee wanteessu turre akka qaamonni garagaraa nu beekanii akka namni hedduu midhagaan akka suwana jennee turre. Haala kana akkuma magaalaa sodaatee nu dhiisise garuu lagannaan gabaa kaleessaa eegalee manni cufaa ture akkuma itti fufee jira ammallee. Baha Oromiyaa keessaa bakka kamidha bakka itti kaleessa turte? Ispeeshaalii itti argee lagannaan gabaa akkuma itti fufee jira guutuutti haadholii hedduun dawwallee gaafannee cufaa ture. Kanarraa maal fakkaata? Harargee sanuma akkuma itti fufee jira uummanni harargee akka beekamu
Dibannen magaalaa guutuu waliin jiru. Sababa kanaaf otoo isaan bareedaa jiranii dibaan nu godhe kan jooroo waan ta'e wantoota suuqii garaagaraatti namoonni madaqanii fiiganii. Tole guyyaa kaleessaa dhaadannoowwan garaa garaa dhaga'amaniiru gara uummataarraa. Dhaga'amaniiru gaasiidhaa asitti ofiitiin malee qaamni nama dhageessu hin jiru waanta ta'eef malee dhaadannooleen garaa garaa hedduu dhaga'amaa ture. Fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa jiran kanneen akka Baqqalaa Garbaa Addisuu Gundallaa jireenyaa ayyaanaa Addisuu isaan hundinuu akka nu ba'an jennee dhaadannoolee garaa garaa godhaa turre akka margaa dabaluu fa'aa akka nu ba'an jennee dhaadannoo garaa garaa godhaa turre garuu ati nama nu dhageeffatu nu arganne kanaaf fuula biratti jira magaalota gurguddoo kanneen akka ba'aatti amma ba'aarra warri jiran Harar Dirreedawaa magaalota kana kana seennee dhaadannoolee garaa garaa dhageessisuu barbaanne ture. Ammas mormiin sun ittuma fufa deebineellee kan isin hubannu ta'a namoota hedduudhaaf waan bilbilaa irruuf yeroo nu ga'uu dhiisuu danda'a. Mee isa kanarratti gara fuulduraattis hidhamtoonni siyaasaa marti akka ba'aniif dhiibbaa gama kamiiniyyuu akka godhamuu qabu qeerroon murteeffatee waan jiruuf fuulduratti haalli fuulduratti jiru maal akka ta'u deebinee isinii bilbilla. Tole nagaan tura. Oolmaan magaalaa Amboo Kaleessaa irratti jaalmichuun bilbilaan nama haasofsiise qaba. Haala magaalaa Amboo Kaleessaa farraa irratti waan dubbatan qabu. Mee guyyaa kaleessaa magaalaan Amboo gabaa lagannaa cimaa achumaanis hiriira sagalee dhageessaa akka turan quba qabna. Mee maal fakkaata haala kamiin oolte magaalli Amboo? Kaleessaa akkuma beekamu gara guutuu Oromiyaa keessaa waan beekamaadhaa ta'uti kan magaalaa Amboo immoo aadaa nama toluni. Keessattuu haala tasgabbaa'eedhaan waan hin xumureedha. Keessattuu barattoonni yuunivarsiitii lamaaniyyuu haala gaariin kan hirmaatanitti. Waan isaan bifa dhaadannootiin gaafataa turanis immoo inni guddaan afaan Oromoo afaan Tigiraayaa ta'uu kan jiru wantoonni siyaasaa hundumtuu akka hiikaman qaroon keenya qaroomsa addaamaa jira. Kanaaf qaroo keenya Baqqalaa Garbaa mana hidhaatti ta'ee kan wal'aanamuu fi mootummaan ammaa taasee waan gochuu qabu akka godhu jedhanii kan isaan gaafachaa turani. Ganama qabee akka hanga waaree boodaatti fufan dhaga'een ture. Haga sana hundattuu haaluma nagaan raawwate humni gidduu galee akka booressuu barbaade tokko illee hin jiru. Keessattuu nama tolu namni miidhamas namni waan ta'eef jiru namatti tola. Hunduu namoota isaa eeggatee ture akka yeroo tureetti waan argine namaadhaan garuu yeroo sanatti dafnee deemne ture amma xumuramitti achi ture kan booda dafnee deemne gara mooraa galme jechuudha. Mee har'oo haalli magaalaa Amboo maal fakkaatti quba qabdu? Har'a haalli magaalaa Amboo uumaatu wasana konkolaataan baajaajiin uumaa waan jiru keessattuu hojjettoonni yuunivarsiitii mooraa waaroo gubbaa dhufanii miilaan madaniidha kan isaan dhufanii keessattiyyuu waan barataan haasofte daabboonni waan amma yoonaallee sa'a 3-4 keessa kan barataan ture nyaachaa ture. Isayyuu daabboo goggogaa ture kan deemanii ambulaansiidhaan fidanii isayyuu daaboo kan fidaan ammayyoonaa jechuudha. Ammallee isaa laaqanaatti maal akka yaadu beekamu jechaadha inni gaafa. Kana nyaata yuunivarsiitichaaf dhiyeessutu haala ittiin qopheessu dhabee barattoonni waan nyaatan dhabanii rakkachaa jiru jechuudha. Keessattuu ijoolleen namni hafi ta'an immoo rakkina guddaa keessa kan isaan turani. Isaanillee bakka nyaatan dhabanii jiru. Ammallee yuunivarsiitiin duraan yeroo dubbisii akkasii yuunivarsiitii kennaa ture amma immoo yuunivarsiitiin karaa dhuganii jira wannan kaafee iddoo akka dhageessu jira. Yaada naa laatteef ulfaadhu waan naaraa yoo jiraates ittiin deebi'a. Dhumarratti cuunfaa gabaasaalee kaleessaa kan guutummaa Oromiyaa irratti
jaala keenya kan bakka biraa jiruuf jaalmichuun haasaa bal'aa taasisaniiru. Dhimma fincila xumura garbummaa tibba kanaa irrattis waliin dubbii gurguddaa godhaniiru. Isa waliin dhaggeeffanna. Mee haala oolmaa Oromiyaa keessattuu Oromiyaa lixaa Jimmaa fi magaalaa Walisoo achumaanis godina addaa naannoo Finfinnee Sabbataa Alamganaa fi naannoo Walatteefaa kana keessatti oggurri gabaa guyyaa kaleessaa haala adda ta'een adeemsifamaa oole. Mee walitti qabiiti waan argite waan taajabde hundasaa. Ayyee jaalee gaakaa guyyaa kaleessaa duraan dhala 12 bara 2018 akkuma beekamu mootummaa Oromiyaa irratti Ayyee. Duulli gabaa lagannaa akka adeemsifamu yeroo dheeraadhaaf dhaamamaa tureera. Ayyee. Adeemsuma dhaamame kana eegalee guutummaa Oromiyaa irratti guyyaa kaleessaa guutummaatti guutuu Oromiyaa jechuun ni danda'ama. Bahaadhatti kaabaa kibbatti duulli gabaa lagannaa kun akkasumas gurgurriin geejjibaa fi akkasuma cufiinsi dukkaanaa guutummaa magaalotaa fi baadiyyaawwan Oromiyaa guutuu irratti taasifame ooleera. Ayyee. Akka odeessa gabaasa qeerroo garaagaraa irraa dhageenyetti bilbilaa fi karaa adda addaatiin odeeffannee argannetti waan baay'ee haala namatti toluun adeemsifamee akka oole hubatamne jechuudha. Mee guyyaa kaleessaa egaa akkuma hunduu quba qabnu sooshaal miidiyaa garaagaraatti akka hordofaa turre magaalaa Jimmaa fi mooraa yuunivarsiitii keessatti lagannaan gabaa haala adda ta'een utuu adeemsifamaa jiru gara galgalaarra humni tikaa mootummaa wayyaanee gibbii galee akka barattoota reebaa ture dhageenyeerra. Meesa kana haala kamiin nuuf ibsu? Hayyee odeessaa keenya tokko irraa kalee galgala bilbilee waan nu baddeen qabaa har'a ganama kanas bilbilaan hordofeen ture. Ayyee. Guutummaa magaalaa Jimmaa irratti kaleessa duulli gabaa lagannaa kanaa wal qabatee jeequmsi garaagaraa illee akka ka'ee ture hubannee jirra. Ayyee. Baay'ee kanaa wal qabatee agaazinii fi federaalli uummata naannichaa irratti haalli balaa qaqqabsiisee jira. Namoota baay'ee hidhee akka waajjira poolisiitti guurefaatu dhaga'amaa ture. Ayyee. Kana wal qabatee uummanni fi qeerroon naannichaa gamtaadhaan gara waajjira poolisii deemuudhaan namoota hidhaman illee gadhiisisuu irratti deemamee ture. Tarkaanfii fudhatanii namoota hedduullee gadhiisaniiru. Ammallee warri hafan jiran jechuudha. Amma kun amma sa'aatii kana guyyaa lammaffaaf yuunivarsiitiin Jimmaa dhaadannoo cimaarra jiru hiriira guddaarra. Mee akkuma waliigalaatti barattoonni yuunivarsiitii Jimmaas ta'e hawaasni magaalaa Jimmaa yuunivarsiitii dhaadannoon isaanii maal ture? Qabiyyeen isaanii akkuma guutuu Oromiyaatti labsame immoo addatti wanti ta'ee jira achitti? Hayyee galgalalleen humni waraana poolisii gara mooraa barnootaatti yuunivarsiitii tolteenuudhaan ijoollee miidhaniiru. Ijoolleen baay'een jalaa fiiguu irratti kan caccabanii qaamaan miidhaman jiranii akkasumas kan ofiifis agaazinii fi poolisoonni yookiin federaalli reebanii miidhan jiranii. Isaan amma yeroo kanatti mana yaalaa irratti wallaansa irratti argamu. Keessumattuu dubartoonni baay'ee miidhamaniiru. Amma kanaa wal qabatee yeroo ammaa kanatti jeequun barattoonni dhaadannoo fi sagalee mormii fi balaaleffannaa adda addaa dhageessisuu irratti argamu jechuudha. Walumaa gala qabiyyeen balaaleffannaa fi dhaadannoon barattoota kanaa akkuma guutuu Oromiyaa irratti rakkina waliigala ilmaan Oromoo irra ga'ee jiru. Keessumattuu hidhamtoonni siyaasaa keenya hooggantoota kaafa'oo dabalatee kanneen birootis yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa wayyaanee keessatti warri ukkaanfamanii argaman haa gadhiifamanuu dhaadannoo duree kana godhatanis haa ta'u malee kanneen biraas ajjeechan walumaa gala duguggursi sanyii ilmaan Oromoo irratti yeroo dheeraadhaaf hanga onaatti raawwatamaa jirus guutumaan guututti dhaabbachuu qabaadha. Kanaa wal dabalee kanaan dabalatee dhaadannoowwan kanneen biroo illee kanaa wal qabsiisaniiti kan kaasaa jiran. Egaa akkasuma wal qabatee magaalli Walisoos daandii cufanii akka isaan oolan sooshaal miidiyaa garaagaraa akkuma hordofaa turre ni mul'ata. Darbee magaalaa Sabbataa Alamganaa fa'aa kana haala kamiin oolan walitti qabiitime? Hayyee jaar keenya akkuma beekamu guutuun Oromiyaa irratti duulli gabaa lagannaa kun bifa gurrii geejjibaa akkasumas cufiinsa dukkaanatti wal qabatee baankiin walumaa gala sochiin kamiyyuu kan hin godhamne ta'uusaa waan hubatamee fi kan bu'uura godhatamee duulli gabaa lagannaa kun godhamee
miti. Kana wal qabsiifamee giddu gara Oromiyaa kana bakka baay'eetti duulli kun taasifamee ooleera. Akkuma atuu kaase gara kibba Shaddar yookiin Shawaa kibba lixaatti duulli kun magaalota kanneen akka Aguurii, Tullubooloo fi kanneen biroo taasifamee ooleera. Haala gaariidhaan haala nama ajaa'ibu. Sochiin geejjibaa kamiyyuu dukkaanni hundi isaa cufaa turanii. Walumaa gala sochiin nama bakkeedhaa bakkeetti kan hin turre ta'uu isaas hubannee jirra. Akkasumas magaalaa sabbataa kutaawwan magaalota gurguddaa kanneen akka Daalattii, Yaalamganaa guutummaatti hanga Jamootti jechuudha amma meeditti sochiin homtuutu cufaadha guutummaatti. Eeyyeen egaa anis sana quban qabaa darbee Burraayyuu naannoo Gafarsaa yookiin Ashawaa Meedaa jedhamuun beekamutti barattoota humni mootummaa wayyaanee akka shororkeessaa oole hawaasa naannoo sanaa manatti cabseellee akka reebaa ture. Barataa 300 ol akka mana hidhaatti naqillee jira jedhama. Inni kun hagam dhugaadha? Hayyee nuyi akka odeessi tokko tokko nu qaqqabetti wanti kun ganamarraa qabee guyyaa kaleessaa jechuudha gurraandhala 12 ganamarraa eegalee magaalaa Buraayyuutti naannoo ishee dabalatee sochiin haala qophaa ta'e bifa bareedaadhaan akka adeemaa oole argineerra. Kanuma wal qabatee humna waraana humnaa olii ta'e gara dhuftee uummata naannichaa gaaga'uu fi jeequu irratti akka ture. Dhageenya jirraa kun mootummaatti waan qabatamaadha jedhee nama jechuudha. Hayyeega mootummaa wayyaanee hidhamtoota siyaasaa nama tokko 2-3 baasuudhaan sanuu afaan faajii uumuuf yaalaa jira. Garuu qabsaa'onni haqaa obbo Baqqalaa Garbaa cinaatti warreen murtii du'aa fudhatanii inni kaan umurii guutuu fakkeenya yoo sii kaasuu barbaade shamarran keessaa kan akka Dirribee Ittaanaa fa'aa Addis Ababaan Baagdaad jedhanii dookumentarii fiilmii warratti hojjetamaa ture Faqqadaa Abdiisaa fa'aa obbo Olbaanaa Leellisaa fa'aa haga har'aaman hidhaa jiru. Warreen kun maqaan isaanii ka'aan jiru dhaga'amaan jiru. Mee isa kanarratti qeerroon haala kamiin hojjechuu qaba haga isaan baanitti jettee yaaddatte? Hayyee kun waan ifaadhaa yaadayyuu qabsoon uummanni Oromoo godhu qabsoo namoota tokkoo fi lama yookiin namoota muraasa kanneen keessatti dagaagsuudhaaf godhuu miti. Walumaa gala qabsoo guutummaatti ilmaan Oromoo rakkoo fi gadadoo keessaa baasuudhaaf qabsoo gaggeessaa jira. Ammas kaanaan ilmaan Oromoo muraasa namoota tokko lama jedhanii lakkaa'an qofa osoo hin ta'in ilmaan Oromoo kumaatamatu mana hidhaa diinaa keessatti uffifamee jira. Yeroo dheeraadhaaf umurii guutuu hidhaa waggaa dheeraa kan hidhaman kumaatama. Kanneen guutuun hanga hin gadhiifamnetti furmaanni waliigalaa mootummaa wayyaanee yaadee namoota tokkoo fi lama magaalaa eegalchiisu furmaata waaraa uummanni Oromoo barbaachisu kan kaabilee ijaarrate. Akkuma tukaanne hidhamtoonni siyaasaa ilmaan Oromoo Oromummaa isaatiif qofa mana hidhaa diinaa keessatti yeroo dheeraadhaaf dararamaa jiran akka Olbaanaa Leellisaa akka Dirribee Haasuu kuni bahuu qabanidha jechuudha. Duree tokko malee yeroo gabaabaa keessatti wal gadhiifamuu qaban turanii. Ammas afaan tajjiidhaan fi burjaaja'insa walumaa gala qabsoo uummanni Oromoo godhu jecha namoota kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa fi Waayillarsaa muraasa baasna jechuun qabsoo uummata Oromoo waan hojii wanti jedhee yaadaan. Hayyee dhaggeeffataa keenya yookiin gabaasaa keenya kibba lixa shaggarirraa yaada bal'aa fi gabaasa hedduu waan nu laatteef baay'ee galatoomii ulfaadhu siin jenna. Hayyee isinis jaallattiin galatoomaa galatti keessatti mootummaa Oromoo ta'uu jira galatoomaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya dhimma fincila xumura garbummaatiif banaa hanga ammaa kana fakkaata. Qophii biroon wal agarra turtii gaarii. Jiraannee wal garruus galata rabbiiti kakooytaati onko bilisummaa hoosnaa galatti uza qabsoolee umaachee haa kufuu umaatamu Oromoo anna boodaan dhufuu. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.